Shama harkafuun daawwattootaaf hordoftoota feesbuukii korraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensa irra sinaa ga'u. Gadda guddaatu natti dhaga'amee jira. Obboleessa keenya kan Aramayaa irratti lubbuun isaa darbite. Rabbiin biyya itti salphisu maatii isaatiif jabina halaatu, hiriyoota isaatiif jabina halaatu jecha dhaamsa asumaan qabu warra caffee Oromiyaa yookiin bakka Oromoo bu'ee jiruuf dhaamsa ani isaaniif qabu sheer godha biraan naagaan jedha. Yeroo durii Oromoon hin baratini, Oromoon sagalee reediyoo cabsaa maal jedhee warri ifaaf ifatti baasee nutti nu miidhe ifa ta'uusaa beennee har'a dubbataa jirra. Inni kummoo bifa qayyaratee baradha obbara jabaadha jedhee dhufee maallutti fidaa jira. Ijoollee keenya hanga seen barattee dhattee yuunivarsiitii geessutti callisee gaafa see yuunivarsiitii geessu rakkoo tokko waggaattis laa meeqatu nu eebbifamaa, meeqatu waan tokkorra nu gaa guddina biyya keenyaatiif guddina lammii keenyaatiif meeqatu waan tokkorra nu ta'a. Namni 78 jechuun mee yaada qabeenyaa Oromoo tokkorra waa'ee maaster pilaanii lafa Finfinnee san hanga meeqa dachaa caala. Sun lubbuun isaanii wareegamee ammas wareegamaa jira. Maaster pilaanii dheengadda waa'ee isaa mari'attanii buraayyuutti akkaataa itti mari'attanitti sagaleedhaan hin dhagee. Uummanni yoo didee yoo warqiillee nuu baasa ta'ee hin barbaannu hin hafaa jetta. Uummatni kun kami? Uummatni kun isa gararraadha barreessanii gajjallaadha jarri qubaan itti mallatteessani moo? Uummanni barattoota caalutu jira. Uummatni ijoollee keenya ola deemtu kana caalu jira. Uummanni ija keenya borii, agartuu keenya, gurra keenya, abjuu keenya borii caalu jira. Ijoolleen Oromoo abjuu keenya boriiti. Qabeenyaa keenya boriiti. Waan nuti ofirratti hin beekne warqee dheedhii bishaatee cirachuuf kaane jechuudha ijoollee yuunivarsiitii keessa jiran. Qabeenyaa keenya. Har'a haa ta'u gaafa reeffi mucaa kanaa maatii isaatti galu sabbata garaa isheetti hidhattee agabuu bultee nyaachuullee dhabdee mucaan koo borachi ga'ee aara galfadhee nyaadha jettee abdii godhattee eegaa jirti. Inni immoo abjuunsaa obboloota koo kana fixee barsiisee waan tokkorraa hangaa jabaadhaa obbolaa koo jedhee jabina haamilee obbolaa isaatii kennaa jira ta'a. Jabaadhaa jedhee har'a garuu sababa bulchiisa gaarii hin qabneef uummata dhaaba nuuf fuuldura dhaabbatu hin qabneef dhaaba nu deeggaru hin qabneef ijoolleen keenya reeffa taatee manatti galti. Lafi kun lafa kana nu barattoota turre jiraatan miti. Situ aangootti qabata. Murteessuu dadhabuun kee kana murteessuu dadhabuun kee ijoollee Oromoo kana nu hambisuu dhabuun kee baay'ee na gaddisiisa. Caffeen Oromiyaa yookiin Oromoonni warri dhaaba OPDO taatanii dhaabbattan kanarratti ejjennoo dhabuun keessan baay'ee na gaddisiisa. Gaafa ilmaan Oromoo du'u isinirraa hir'ataa jira. Ijoollee dhaaba biyya kamii dhumaa jira. Isin ofumaa akka cinaanii jala rarraatu waan tokko murtii tokko nuuf hin laattan. Hammam jiraattu lafa maaster pilaanii kana hingaa jettanii hambisuu dhabuun keessan haamilee waliigala uummata Oromootiif miidhaa guddaa hanga harka keessan jirutti hanga biyya keessan itti jirtu hunduudhaan isin baatii lubbuun lafa keessan irratti ijoolleen keessan dabaltee irratti dhumtuuf. Sababiin ijoolleen Oromoo dhumtuuf maaliif? Sababii ijoolleen reeffisee fe'amee manatti galuuf maaliif? Utuu isin jirtanii waliigaltee dhabuurraan basaasa hudduu jala nu keessanii shanshaniin uummata walitti hiitanii gaafa ijoolleen mari'attee waan tokko gootu akkaseen galma hin geenyeef shanshaneedhaan walitti hiitanii ijoollee dursitanii waraana agaazitti naqsiisiistanii ajjeesistu. Maal godhe ijoolleen Oromoo maal mari'ataa jiru jettanii isin taayitaa keessan irra turuudhaaf jecha ijoollee keenya ajjeesistu. Kan isaan dhumaniif isiniif jecha mirga keessan falmachiisuuf sababa isaan kana godhaniif kabajamtu. Sababa barattoonni kana godhee bakka jirtanitti kabajamtanii jiraattu. Jaarsoliin biyyaan jiranii kan waan kana ba'ee irratti dubbatu. Abbooliin hin jiranii, harmooliin hin jiranii akkama reeffi ijoollee Oromoo keenyaa gala. Kan isaanii irratti mana kee keessatti jireenya kee irratti Finfinneen kanaan dura isin fe'anii Adaamaa dhaqanii isin kaa'anii. Akka feestaalii haadha sirrii fannisanii immoo Finfinneen immoo Oromiyaa dhachuu ittiin isin nagaduu fidanii as isin deebisanii. Kun mirga keessan isin nama har'a mana hudduudhaan gatteessan tokko Finfinnee keessaa hin qabne
Isiniif jecha dhumaa jiru ijoolleen kanarratti isin immoo achi teessanii hin ta'u jechuudha dhabuun keessan caba guddaadha kun. Caba guddaadha kun. Caba guddaadha kun uummata Oromootiif. Uummata Oromootiif kun cabaan gadiiti. Soofaarra teessee jirra teessee jirra. Lubbuu kiyyallee na jibbisiise maaliif hin obseen taa'u mana keessa kan kaan afaan dibatee jiraataa jiru meeqa jira. Keessa kootu na rafuu dide. Keessa kootu na dhukkube. Ilmaan Oromoo gaafan jedhu ani Oromoo baha Oromoo kibbaamni lubbuun Oromoo walii gala kan kiyya natti fakkaata. Har'a bara jaarraa 21ffaa keessa nuun reefi keenya lafa keenya irratti miidhamuudhaaf. Otoon boombii liqimsee yeroo kanatti isinitti dhoo'ee lafasaa jiraadhee gammachuun argu. Yeroo kanatti waan tokko uumee na bira jiraadhee waan tokko godhee waan hin sodaadhuun qabu. Biyya keessallee taa'e biyyatti hin beeknetti Sudaanii irratti illee nabeetti Oromoon komintiin eessatti illee nabeetti Oromoodhaaf dudduubatte deemni taa'ee mini qabban gubbaan keessa konna dadhabeennaa hin kana dubbadha. Dhaamsanis ni dhamuusa dhumaa cafeen Oromiyaa Oromoon bakka jirtu murtii kana yeroo gabaabaa keessatti torbee kun arfeetu hin jedhin nu dhageessisuu qabdu haga'u barattoonni Oromoo walii galli immoo bakka jirtu barumsa dhaabi. Barumsa dhaabiiti achuma dhaabbadhu hin darbati waan darbatiin achuma keessa taa'e agabuu ta'e aniin kun bultii 11 bulee hin duune agabuu taa'e rakkoo hedduu keessa darbe waan tokko taataniiti abshiraa ergi jalqabdanii dudduubatti hin deebina du'a isa du'e sana sodaatanii boriin du'a ettanii sodaatanii